Ini kan deviin bulu, kan devi akka hin feesau, an kana je wan rakadun, tubulle nun jetten. La anjir raimba, tanabile na tukenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordozan channel amme to bukanda tamartu khasino kum jirtu naga fayara sinin yecha arran naga idutan nibanne arra debine jirra wonni tibannes ga diyon tana safwa ko beitan rakome ga gaisanu neite achin kan jar sahanin fute lute sababa sinin ga guya irra boda video sini warabne jirra duga rabbi dubachudafi guya lenga video irra warabnu ani dala katiya male na fiddamale inuma haasata kollee si wajjin qabu dhiirattis waan himadhu ani nuun jette arra gaaba sana akkas nuun jette nutis lafatti siin dhiifne osuma jennu warra wanni ajaa'ibaa nutti as baate wanni ajaa'ibaa sunis maal jennaani osuma jettuuti nama isii harkatte fira nama nuti itti finne fira isii ta'e maal jettame waan akkanaatiin akkasittiin gaa arra fuudheetiin isii ani mana kiyyarraa jechuudha isiin gaa fidiinaan jette isii san geessa isinis ga arraboota safiyaan eegan harkatte roorrifamuun dandeessu mirga qabdii abbaa beetee hojii jiraachuu jettee ani ga akkana gartee nam tokko miidhanaan hin jenne fuudheetiin nama isiin gartee isiin hin beektu isiin taantu isii beeka sun nama yeroo dheertu biyyaa bee akkasi ganda beektii gandatti himnaan nin beeka jettee fuudheetiin ga walitti raakanna ani san booda naga harkadhe jechuudha walaa jaarsa dura walaa jaarsa boodaati walaa safuu haadha wala tasii beeytu ani mana kiyya yaa'ii irraa baasetiin nagaan ta'a jechuudha amma tana booda hinkiin danda'u tanaafuu nu faana turaadha amma mana kiyyan jira amma beetiin gaa hara mana sanii deemeef safuwaas fuudhee amaanaa fuudhee isitti kannaa isiin gaa akka wal beetti dabarsitu waa safuwaadha badii qabdatee safuwaa miiti moo jarasan mee koottaa tokko addeetti dhaaddatti moo hin beeku waan tokko. Kunoo gaa deebinee jirra ammaasi arra eessa jirtanii reefu viidiyoo isin mareen ture. Akkuma viidiyoo muduree isin maraa turre amma dhufneeti kuno manguddoo dhalaa naaf iddan malee ani citii takkallee himuuf hin taa'u du'eetiin bada malee jettee asii amma dura nu dararaa turte itti cinqabnee haala jireenyaa biyya namaa ulfaataa kana keessatti yeroo teenyaas gubne achiin safuwaa kuno har'aan tana mana kiyyarraa baase intala nama gandeesii nama isiin beektu dhalaa akka isiidha bira finne kunoo gaa fuula kaameraa duratti isiin maal akka himatuuf teessu safuwaan tana kunoo bira finnees tana arrabooda isiidha qabdi maal akka irra gahan maal akka himatu deemu safuwaan walumaa leeyna nu faana turaan isiniin jaa kunoo michoota nagaa akkuma deemdatti amma dura nammeeqaan akka tasaa deemanii mana kiyya dhufan akkuma mana kiyya dhufaniini namni duraan isii beeku as keessatti gaafa isii osoo isiin ilmaan galchini jaarsa duraa bira jirtu dura isii beeku dhufee mana kiyyatti arge mana kiyyatti hoggaa ergani hay maal asii goota jedhanii gaafatan barakatti ilmoo galchee dhufee jette akkasitti jaarsa duraanii bilbilanii warruma harka waan beekaa namni tokko jallaa jira akkasitti bilbilanii itti himan raqama kiyya kannanii akkasinni irra bilbilee jaarsi maal jee yooniin ani sana jeesinii jee isis dhiisuu hin taa'u jee isi ate esitti beetaan jaartitiyyaa ilmaan sadii asirraa naaf galchuu kuttee dubbii kana siyaasii galchu jechuufin si ibsu jira akkasitti ilmaan galchiteetiin uqa somaalee kaseentus maallaqa ergee fi maallaqa kiyya fudhattee jaarsaan heerumtee biyyana dhuftee anaa'ee karra taphatan ilmaan kiyya nagalchiiftee bultii kiyya dhiisiiftee tokko isaanii tuun dhiisuu jaartii kiyya sirratti hin barbaadadhaa naan jee akkasitti isii guyyaa lama jechuudha hiinee ragaafis viidiyoo irraa marree harkota duubatti hiinee isii dadhan isillee nama jiru anillee jechuudha maaliin mana kiyya dhuftee mana kiyya yoo badde gana waan irra barbaadataniif dhalaan gaa jaartii nama hamtu waan taate gurbaas qabee jaarsa lammataa kan wajjin ta'a isii gaafannaa akkamitti heerumtee jennaan inni telefoona irra cufatee jaarsi dura aaraanin kana heerumee as bahee jette kanaaf eega hiinee tumnee waamee goone hunda dubbatuu jiddeeti anis dhalaa akka xiyyaa naa yaamaadha dhalaa akka xiyya irratti rakkoo xiyyee madda malee dhiira irratti rakkoo takka illee himachuuf hin taa'u ciraadha na guuraa jechuu turte. Sanittiin akkasitti eega dhalaa jette maaliif isiillee mirga qabdi eega rakkoon jiraatte boru namaan namii jechuurra jenne isiisif fidee dhufe. Manguddoon dhiiraatis itti geessii gaafa itti geessanii dadhabdan booda nu yaamii naan jette. Tanaaf narra isii fuudhee gama fayyadu.
Angajaa saduraatii fi kanallee hin beeku miciyyoo ilmaan fuutee galchitee biyya galchitee telefoona irra cufatee jaanii gaa hin tan kunoo telefoona irra cufateetti karaa kana dabbartee rakkinaaf heerumtee dhufte dhalaan gaa akkuma beeknutti gaa biyya lamaa kana keessa ni rakkatti dhugaadha lubbuudhaa isee heerumsiise malee jaalalaaf hin heerumne waan iseen rakkattee heerumtee irratti dabbartee as baate jecha akkam godhu inni ajjeesaan maallee ajjeechaa maaltu fide lubbuusiif baafte kanas hin beeku sanis hin beekuun eegan harka keessatti miciyyoon halas naamusaan dalagachuu san ta'uu baannaa. Hundi isaaniitu akka dhagodhan nama jeetiin Oromoo jee mataa irra qabadee dhufanii dhuma akka dugda duuban dhaydhanii. Maaltu Din ajjeesaa kun ijaarsi yeni barbaadadhaa jee guyyaa meeqa yaada keessa kutaayetiin nammaan tanaa'u agabuu jechuu nama dhalaa akka xiyyaadhaa yaamaa jee nama xiyya bahudha nama sakka isaan qabu waliin roorroo meeqa keessa kutaa jechuu manguddoon silaama ijaarsatti si galchi duraanii tutunis roorroo hantuu irra yaadu jiru. Warri si dhafnoo. Warri na hidhe tokko isuma. Isuma kana moo. Ta'ee tokko isuma. Isuma amma si fi dara. Nama jeetiin mataatti qabate tokko isuma. Maalirra hidhaa maaltu fidee haa nama dubbii fi lubbuu abbarraa baasan ta'e. Mucaasan ilmaan galchee. Anama dubbii qara hin deebisinaare. Dubbii fi lubbuu abbarraa baasan jedhate obboleettoo jalattee. Muka obboleettoo jilalleetiin qaba. Hidhaa maaltu. Manni hidhaa fidee fi tokkoffaa inni jaarsi duraa suni hasii fuudhe sun narra bilbile. Kamana jiru kunis jaartii jaja sunis jaartii jaja tayyib maal godhuu danda'a manguddoo yaameetiin manguddoo ni mettee isaan lachuu harka duduubatti hiitee silaa isin akka lubbuun si duusii baata. Ni beeytanii isin akka kas ta'e ni beeytanii hogga kas lubbuun isaa waan isin qabdan kana deeffadhu namni kun bardama ilmaan sadas keessa dhalee ka'ee kuteeni waltahiinsaanu ilmaan sanuu galchuu haanii kutan garagal immallee telefoona irra cufatee jette rakkinni itti naqe. Ega dhalaadhaan isittun rakkinni itti naqe heerumte dhufte ayyee gara galtanii isuma saniinuu wal taatanii hogga dhuftanii qabdanii hogga kana wal rakkanidanii hidhaa maaltu maallaqa gama keenya maallaqa namni nyaachisee si jiru miidhaan ammatti nama kee argannaan akkanan godhate nama kee ammallee bakka jiru asuma ammas bira jirtiimi andaggeeffadhu nama amata kudhan as keessa jiru siifin himaa obboleessa Naftillee na haaraa miti namnillee na haaraa miti siifin himaa nama arra isin ija qabdanii nama hiyya asitti hiitanii wanni gootanii miti gurgurachi feetamu kam godhu yaa ta'an dhaabbileetii yakin akka taate asilleen beeku asilleen beeku mana kiyyatti eeganan dhufan hidhaa maaltu fidan talaa maaltu hidhaa fidee hidhaa manguddoo Akabis jabaleetii dhalaa ni qabu ni jirti. Isin akkeette manguddoon fira jaarsa gurbaa duraati. Annam tokkollee beeku. Ilmaa akira bakka isa kutee fi najjeesa hojii anumaa xaagarraa haadha qopheeffatee fi najjeesa kana dhufee na tume ilmaanu mana biyyatti fajjeeftaa naan jee mana biyyatti fajjeeftaa mana biyya wala sajjeesanii naan jee jireenya na bukeessanii jireenya ilma namaa keessaa ba'ee dhalaa akka xiyyaa na yaamadhaa jee birraa boodan. Kacu, isirutti dhaggeeffadhu seeraaf dhalaa uteessa. Anammoo wala kana wala abbaa ilmaaniiti abbaa ilmaanii akka nama godhu nama godhu namni ilmoo namarraa qabu. Sanillee hin beeku muciyyoo ta'e nyalaan dhaggeeffadhu qeensi katti irraa cabee. Amma fakkeenyaaf qeensi irraa cabee. Ijoota na inni si fide anaa si fidee bara. Akka goote na fidde kana gana. Fira kee ta'uun beeyne bara. Ani ammaan kana manguddoo dhalaa jennaan man. Nama ollaa keenya dhalaa usilleen beeku garuu kana jireenyi na bushaayee kan qabu Waggaatti bobbaatee galtu sin arga. Saniif mana Oromoo tiyyee dhalaa asirra jechuudha keenyaan mirga isii eeguudhaaf isii qabeessa fide malee ani miidhaaf isii hoon barbaade. Miidhaa irratti gaggeessitee fidde. Silaa jaarsichi jira isaan lachituun inni irraa deemaa jedhan ari'uu danda'a. Ati obboleettii ta'e obboleettii wajjin dhalattee qabda obboleettii waa wajjin dhalattee miti. Anamasi bituu kiyya badii qabdi. Laa akmaa hiitan maa tumtan hiitanii. Yoo dhugaa jirtuun teetteedha eenyu jaarsa keetii ennee qaba neemuu didde lameen keessa. Akkamitti. Kamtu jaarsa keeti kunis jaarsa kiyya kan fedha akka duraan fedhu kan fedha. Egaa kanumatti rakkina namni nama tokko karii irratti walee akkana dhufee maallaqa doonii narraa qabate ati eenyu jeesiti kii narra cufate tokko dallaalee kiyya hawaalaa qabdi yoo gara galchee na tumu jiru mucaan kun rakkeenya kiyyaa kana argee hawaalaa narraa buusee obboleettii ijee mataa fi naqabee jaarti sinaaf taataa jee lafite. Badii qaba mucaan kun as dhufee mana isaa dhonnaan nama jee akkana booda as duraanitti na barbaada. Faskii godhadhee yennaani
rakkoo hamtuu narra gaggeessitanii haatan garuu alhamdulillah irra dhalaa naayaa maajeetiin dhalaa akka tiyyaa osuma deemtuu fira kiyya naa taate waa hedduun na dagamee akkasiin namoota. Egaa kunoo isiin akkana jetti silaa khayrii namarraa namaa godhan hamtumatti deebiti ani isiifi qabee isii mana kiyya dhoorqee asiin sosoin jee dhalaa barbaadee fi dhalaa nan barbaadee isiidhaaf fira taate eega fira argattetti ba'aan narraa bu'eewwan maaliif jennaani yoo Mana akkamitti isin irraa bu'e akkamitti na dhagaitanii dhuftanii agabuu malee. Bari nagaa eeguu dudumne malee miidhaa Nageenya jaamka. Hayyuu amma tan ishii yoo karaa gabaabaa takkan si dhaammata. Amma takkan si dhaammata. Amma Dhiira nama sadii Isiin nama beekaa jette. akka tutte duuban na hidhamee jechuun mucaa sana shurxaa isinii yaamnaa. Shurxaa isinii yaamnaa maal Awus, maal amma jettanii dhagaa. waa hedduu jira garuu. amma dhiiran finne kophaa jee sin dhufeeme. Kophaan dhuftan akkamitti akkas na goota. Araba barbaadanii yaani isii fuudhee sin dhufe. Hamtuun Dhumaa shurxaa itti aanu jedhanii bar. guyyaa booda mootummaa kaninaa jennaani mootummatti firraa kaninaa kalaasa isaan lachuu jaarsi duraas eega jalaan hafne jaarsi boodaa isin dhiisu eega jee hayyee gamana kiyyoo wayyaa jeeftan yaameeti mootummaa firraa kannee jaarsa duraa dheetii mootummaa irra Mucaan barbaadanii namaa sababaa saniiti jaartii isaallee galshaaf narraa jee mucaa nama cafayxanii sababaati jechuudha. Nama rakkoo dhagaa isaa na baase. mucaa tumne isii Hagam siine takka tumta mucaa soyyoo tati yaatti dhiisa dhaayee ilma namaa san rakkoo meeshaa isaa nama filee dhabdee tumtanii mucaa shurxa si yaamnaattanii mucaa namaa jechuudha. Haga ammaan tanaa hidhaarra jira jechuudha. Mucaan namaa qoonqoon nyaatu ni dhukkubaa'u irraa eeguu diddanii haga ammaa rakkoo meeqa keessa gaggoo jira. mucaan dhugaa mucaan haayidha mucaa haa ta'u jaarsi isii jaarsa kiyyenaan ni ba'a garuu jaarsa lama bakka takkatti atis walii qabdee Jaarsa namaa jaarsa tokko dhiirta yoo kanas hin jette baatu si dhagamatu. abbaa ilmaanii hoo isa azina Ilmaanummaa sunusa mi'aaboo. Abbaan ilmaanii Ilmaan gaafa na keessa jiru akka duba nuti manguddummaa maal badii qabdi manguddummaa dhaggeeffadhu abbaan ilmaanii akkatti kana jaartiin Adam eega fira kee taate obboleettiin abbaa kan illee arrallee kana liiftee kabirallee yoromte mirga qabdii nuun jeere kanuma qabu akkana jee duuba oromummaan nu Oromummaan qabu aadaa qabna safuu qabna jennee obboleettii keenya fi qabne akka obboleettii isaan akka obboleettii gaafanne malee roorummaan isii agabsinee wanni isii goleef hin jirtu. Abbootummaa qabdu Inni nyaata diddee nyaata hunatti kan baastaa jira bishaan adii dafeeltanii nyaadotanii na dura kaya. obboleettii mana taaribaati nama jalagatee jiraatu malee. Dalagatanii hojjetan mataa keessa nuuf hin dandeessu. sagaleerumanii sagalee dhiiraa barannaan jaarsa kasii ta'e wajjin. La amma sagaleerumanii sagalee dhiiraa baranii jette. Mee ati amma obboleettii kee jiru maa kabajaa nu dhabdu nuti maal balleessine? Kabajaan dhabdanii si maal la godhaa turtan. Guyyaa tirisin cubbu. Arra biran jiru hottanii cubbuu shi bira naasin asii jira waan Kanaaf hin ani gama kiyyaa waan hin balleessoo jiraatu kana balleessinaan jee mana kiyya Sittiin dhufe ilma Oromoo kanaan dhiira na barbaayyeetiin si dhufe. Namni kun kaa osoo shurxaa sanuu hin danda'in osoo hidhaa sanuu hin danda'in osoo agabuu hin danda'in akka itti magaalaa qabu jira. Akka mijii na gaafadhu obboleettii yaayyee kaanii kaasanii hiikkattee naan hin jedhe. Abboon afaan akkanaa dubbiin afaan hin qabdu jettee nama yaammatti. Asii badeetiin mana namaa san dhaqu mucaan sunis hin taal jaarsa namaa ifa qabaattee natti heerumte. Narraa asii geeme maal jee maal keessa bulche badee mana Oromoo dhaqee ilma Oromoo san qabee na fide hoggaa uffisa na hitanii akkasii na cafa hiikan maaltu sanii dhagama. Innummaan bira leeqisee walmaaluu si. Waliin na hidhanii na cafa kan taana dubbiin afaan irraa hin qabdu jaarsis na ajjeesa naan jee. Ati waraqaa fakkisii ni qabdaani. Hin qabee. Kaanii yoo ni qabdaani. Hin qabee. As gaamaan dubbiin bira. laala waraqaan hin daleeddu. Waraqaan nuti hin dalee. Gaafa na keessa dhufu alaa gadii dandafuudha. Innummaan kunu takka hawwasan mana keessaa gadi ba'e ilmaan sadiidhaan. Ilmaan kiyyisuun maal godhaa aayyiidhaan dhuftee horrifamaa Amma jirti. obboleettii duran jireenyee kan itti tuqi Ijibbiin jiru. Dhukkubsanii na sinii hima. Eeggadda afaan ni jirti. Akkamitti horrifama jettee ilmaan kiyya kun aayyiidhaan dhuftee maal Wanni eeggadda viidiyoolee marree. Jaarsa biyyaasaa jaartii jidduu haga rabbiin bu'e ilmi namaa hin beeku. Waan isin dakalee qabdan. As gaafalee abbaa ilma barra. Arra bira argannaa waan isin dakalee qabdan eeggadda rabbii jaa lubbuu na baasa jaarsa duraanitti illee nan kannina kanatti illee nan kannina ammoo gama gadi feenan jaarsa duraanitti illee nan kannina jaarsa kanatti illee natti hin dhiisina mootummaa barbaada inni mootummatti illee nan kannina nama dhalaa tokko naa barbaada jette hayyee nama dhalaa sii barbaade namni dhalaa namatti beektuu nama bira keetiitte alhamdulillah garanni kan rabbiiti. Akka isin halayyeen na ofuudhaan alhamdulillah rabbiin fira kiyya naa jechuu. Kan hunda Waan kalaqan dalee. kan hunda ka barbaannee fi nagaa buusuuf malee nuti yaa'ii barbaaduuf miti. Silaa nama yaa'ii barbaadu taane hoggas fuuneeti isaan lachuu anta kanarraa baas lachuu isin hin beeku jee isatti isin immoo kanatti isin immoo Deemnee sirraa manguddoo Oromoo tokko dabalee. manguddatti isin hin Nama siftanii. Waan haadinaaf waan gubbaa qabdanii. Sumamtee ajaa'ibattumani manguddoottumu jaarsaas suman kanaas suman akka oromottumani akka Akka Oromoo sun Oromoo jamti boo. Oromoo jamti sun.
Si warra nama haala namarra barbaadu. Dhiira nama sadii jechuun nama sadii na gubbaa dhaabbatanii. Namni gaara namaan takka namaaf godhe yookaan namaaf diya kayrii dalage hawaala buusisiifne yookaan hawaala akkana gootee biyya tana keessa kaayirummaan hin jirtu siifin hima namni biyya tanaa kajaartii jala gurguruu barbaadudha tamaam. Duba tanaaf ammaan tani ani wanni amman takka kanaa godhe abbolee tani dinya boleetiti naaf tolillee hin beeknu amma qabuwaata qabuwaan sin bira dhaammadha takka keessi dhaammadhu ani mana keetti sargeetiin jira. Yoo dhufanii jaartiin tiyya eessa jirti naan jedhan lakkoofsa keetti naa kan takka lakkoofsa siifin kanna. Sawwaan si galcha. Sarfilannaa dhaggeeffadhaan illee dhala nama ammaa tanaa afaan illee beekanii beeyte. Yoo isin kanaan fedhu kanaan naataa hedduu taate awwaan obboleettisii taate jechuuf fedhii isii guutuudhaan hirgan qaba. Tamaam. Isuma sanuun beekuun. Isaan lachuu hin fedhuu taanaan soonni ka jirtu magaalaadhaa seentee dalagattee nagee haarustee mana isitti uumamanni shuggaadha kan galu na biratti. Haga maduraatoo akkatti fira laqa isaa qabaa qabaadde rooroon dillitu kana dara dhufti yoo taisaan dhagoo dantaa. Rooroo jeenati. Rooroo laatti. Rooroo fiisi roorese. Isin tula rooroo. Inni kana maati kana heerumte. Kalleetti darbii sun yoo deebiin beeku laata. Ilmaan nurraa galcheette jaartiin isaan biyya qaceelchita. Naasirraa buusetteeni ilmaan sangadda keessatti rakkabsiifte as deebite hogga telefoona kana irra cufatte. Ati eenyu isaanaadha. Hayyee isiidha noolii sirraa qabdi. Hayyee nargajeetii bira akka babbaasii taati. Akkam taati. Tokkoo miti kudha tokkoo heerumtee irra tas baate annan maran. Bal jechi kee gaariidha. Bakka kana kagoonee fi inninis keenyaami kunis keenyaamiti isinis. Amma as dhufnaan qabeetaan. As dhufnaan amma wanni hisaaba sarratti ho'i dhufteera bilaashii dhufteemi. Saniif jaartii jechuudha gara fiiga malee jaalalansee. Namni nama jaalatu ilmaan nama galchisiisee telefoona maratti hin cufatu. Tayyiba anamma kanin jechuu barbaade nuti achi keessatti haasasii qofa fuudhuu fi miti dhugamoo dhugaa miti dhaani sobdi maaliif feetu ifi mataa isiiti najaa bahuu fi kijibdennee hiinee dhugaa keessa barbaade haadha ilmaan sadii ta'uu. Haadha ilmaan sadii kamii kijibdiwaa abbaa ilmaanirraa isumaattu dogongora kanan naqe malee sanis wanni duuba hamtuu nama keessa bu'ee ويش بيت أنا ألعب بيها. دوبا ترى ما عارف أو جمتي ما عارف يدو جمتي ما كان يعني جاني خاطر بنا ما ببتة عارفه. قبتي كاتي إبراهيم الطبيعة الله والقبالة فرلا الطبيعة أكاد دنيا نبيه. أما كا أنا ما تاني أنجو ركوب الرفط تقاطع مسير فلتا. فيديو هذا هاتاتو. بورما هاتني. إيه الله كويس ساري سنين كان. وين في تعرفته؟ الله كويس سنين كان أنا وان تنا جاني فلنا كورسين كم أنا سيسين بيهو تنا سين بيهو أبان تك. إيساو تعالى تسال تشوف إيساو تعالى تسكتش. أنا سين بيهو إسي تمتى من خير تماني مدريش جتة إسي أتى زوني لطو فينجرتو أنا وان تك. أصلا نفتح أما خجالة لا يوم كبار تخا غربا ما في دخان لا يوم يصير خجالة كبار تاتا خنا وجه أجرا تونجا. شو مالك؟ أيه أتى ثاينا جاكر كنا كبروني كرتا سافوان ما لك سوى دوتة يسوع سافوان أفان تبى تقعد بتي أفان سينا نبي. أفان تبى تبى أران رأي أرجع دبيرة هي ممكن تايا أفان تبى كم تين تبى. داروا تفهم كذي أكو غوتو سينكابتو أنوان سين نايل أجرو أرومان دلكما بعده سالي رامنا كيات تيسيسه تربانيور نبرة تيسه الحمد لله في الرابع. تربانيور لكن تجرا لوزان أنا بيخبره ويس بيتا. تكا همام ada pada pegi tu kan. Awak makan balik tu hamam ada kau ni ayam singkar ada mana? Hamam ada mana ayam singkar ada. Apa mana kayak? Syam melecu. Thora bati di pintu. Arra hilang raih ti. Arra sepuluh budak hilang raih. Hilang ni pun. Gua mesti jalan jemput. Hilang. Wani ini apa? Apa kayaknya mana kayak tu mandul? Hilang urusan ni mal. Mana kayak tu mandul ni? Nukko malti. Ada apa bakal kerja ni? Nukko kade tadi tu ularan raih tu hilang wamma. Ulah tanah lagi dia bahasa bahasa. Itu apa kain ni dah gadinguni kain mau wakar kain mau tu baru. Mana sani beita? Jadi ni sah sandaran, ini sandaran. Ilmu ni sah kan nak ubah di mana cuci nak ubah tu. Jiran ilmu nama tadi kaisa kau tu tanah ber. Ada mana sebenarnya kamu boleh diri? Wah tu ni. Ani wanin sih deh. Arah pakainya mana kerja dokter jatuh dia ni azra si bade si gafan nagafan nanti kan tiba berdua ni kan ni ni sih deh. Ni betul. Akam timber. Ni betul. Akam timber. Ani tu nama Jasa sih ilmu nasi galci ilmu biar. Atu mas nu wajib furu berbad. Somale mal sebenarnya. Atu mas nu wajib furu berbad. Eh, sekarang nak buat berarti dah langkap tu. Berarti dah langkap tu. Akam itu hidup nanti sih. Namun aku minta malah kan nyata kan nanti furu. Anak masih jasa unduk ni. Me rakon te malola mo. Hiciti ni mata te bakatera. Hiciti tiga le ini mata si ini isa si firak ya berandu be arah. Wah minta ulim bas. Wah ni sinda gua tanggaru. Tajasa kia wala marada ubelai dia te bina kafu di fiti.
Rakkoo hamtuu na dhaggeessa. Akka obbolummaa natti akka obboleettiin qaba obboleettiin si dheedhe. Amma eega firaa harkatti. Obboleettii yoo qabaattee hidhaan bulchitee soora baasitee. Awataan dhukkubsini. Adeedaas mitooti nuggama na kee jirtu akka nama nagatti mataa buuftee ta'es. Namni sa'aat akka keessatti eegan isiidhaan wal harkee booda akka fuula darbee jijjiiramee taa'u waan isin deemtuuf isaan boruu harkanii qoonni nama bubbulee mul'ata. Anamma kan inni jechuu barbaadu isitti firraa kanna arrabooda lubbuu namaa teessaaf miidhaa fee teessaaf isinis jalaa baddu asitti barbaaddatanii anjaarsa jaartii ta'e fira harkatte firatti firraa kanna hin jaani. Dhaleessisuma sammuu naafiti. Jaani sanisintu wal faama an waan isin keessa nama qalleen qabu jechuudha. Amma booda safwaa sittin kanneetin deema alfeen waan fedhaa ana gotu yoo tuqaa qabatte maqaan isaa hojii raayaa siidhaan akka namni dirmamuu laaqaanu yoo jiru namni siitu tokkollee nu jiru. Jaarsi ammoo xiqqaanis isiidhiis hindiisu jee kunis hindiisu jee ififis wallo idduu tantin isii hidhee taa'uu jira nagaa mataa isiitiif jecha. Kanaaf eega wal harkan nettanii isii gartee noolii irraa baasee karaa dheeraa deemee isii fiduun badii kataa yoo taate isin ummata galata beekuu miti yoo. Galata namaa beekuu guyyaa meeqan barri guyyaa magaalaa dargasa si nyaachisee soobaa. Maal nyaachifta ruuza adii bishaan hamma baaqicha galfisa. Sansiit dalagee fide. Siit dalagee dhagaa jaatin dante kanaa umeetti kan dante. Sansiit dalagee fide. Barsi laafii kan isin har'aati qabrii ta'e. Kabri di jabana, kita ambang kabri di jabana dah. Itu neraka Melan, namni ngati wa gote devi bugubbo nyate isa samana ka bufa kana gote mitir ko gote jaza nama bitni wan dalaga. Jaza kab dos. Rabbi je ko wa dalaga. Arrajin khana ganda arkateti kana ti boru inshallah rabbi jaza ni khawalafi anwani jawun kabu. Harada baba amma wale damana because relation. Nagaan sibra naa qabatee ani jaarsole fi waa hunda sittin kannaa bilbila kadis ni kannaa ayyoo kannee fida nin fida feetu atillee wajjin kootu nin fida muka sinkaani muka sinkaani jaartii nama mana naqatee taa'u biyya rabaa jirra jaartii nama bakka irraa fidee isaan sanuun beeku bakka itti gootu akka magaalaa karaa galtanii haasawta kan kaydee beekoon basi kaydee nama wanti gurguru isin manguddummaa warra maallaqaan nama haasa'u beeku maallaqaan isin barraada shaayii kanas dhoosa kabajan ani mana keetti dallaa kabajummaa basi kabaja basi abbaa maali taa'e maali hin ta'u jedha amma isin mana isii dhufne ilma wal atuu takka isiitiin sana atuu takka isiiti. Takka shaka nama kabajaa qabu. Nama kabajaa qabu. Atuu takka isiiti. Haadha dhiirota nama kabajaa qabu. Mana isii kana dhugaa dubbachuudha dhalaadha amma isiin maana gootu. Makiinaa meeqa qorree bakka takka amata kudhanii magaalaa kana keessa jira dhukkee meeqa keessa deemnee mana isii kana dhufte viidiyoo mana isii yookaan ba'e booda boggaan qabbee mana isii isiniif himma atuu nagaa sitti hin galle atuu badii guddoo qabdas namni magaalaa kana keessa lafa mayituu isinii warri lafa mayituu taa'ee bakka isaan jiran san yamanii bakka nuti jiru magaalaa nama iyyuu nu beeku magaalaa barbaadiyya galta osoo oromoo jiraatti mana kee dhufne nuti akka intala kabajaan fiddatte kabajaadhaan seeraan taa'e waa hin yaatis nama guddaadha ijiban ofiniiti hudduu qaban ati kaaduu guddatus mana kee hin galu sadaqaa kana tuubana kan dhumne sadaqaan kadhataa warra miskiina uumaa intaatee isin deddeemtuutu deddeemtummaan qabu nama oromoo jechuutti godhe deddeemanuusi deddeemtuutu deddeemanuu wallaa siraa jira nama jeetiin dhiira jeetiin tukkeen qabaatanii yemaanurra kijib tokko waa kaayattaniiti sadaqaa harka makiinaa jala qabaa oolte waa haruusa sikkannuu fi waa shuuroo nikka kutee sikkannuu sanguurtee nuti ijootti kannaa turte cubbuu Kanaaf ammasii dhalaadhaa isinirra laalu wacaati soolaa uumaati isin fiddanii galatan beektanii ani sirraa waa hubattee hubar nama duraa 300 maalaqaan Somaalitti ergeefi jaarsaan fuudhee jaarsa biraatti mana keessa haraan bar ilmaan sadii qaba isinummaan uummata kijibaa nama amanamuu miti awwaata maallaqaan bitamteetu ambar maallaqaan bitamteetu Wala ismea mo sininja yo dirti sa kamana kana yo fira dira ka kana sinin du femi an so jaso un dogo me nama dira ka kona fida isa jin du bada badi kabda nan jo yo nama tara nama
Maalin dhabna namaa? Ummata dhiira sharafu isin dhiirti maal ta'u? Nama Dhiirti takka mana kana keessa hin isin jirtu. dhalaa tokko biyya gartanii Ilmaan beekan fakkaatni Dhiirti kan jedhu kan keessatti tooba akka dhalatti lafarra harkisaa oolte. dhiirti takka sadaqaa kadhatan dhiirti takka mana kana keessa hin jirtu. ni jirti dhiirti dalagaa Ganti gantee fi hin bulu gantee fi akka hin feesa'u an kanaa jee waan rakkatan dhugullee nu jetteen Malleessin danfa kana safan nagaa gaallicha qorobbi. la an isin irraa hin ba'a.